amma barre awwaleeti dheena dhufte toora kanarratti nama baay'ee beenna warra Muhammadin arrabsan warra islaamummaa arrabsan sheekota areedi isaanii an areedi kiyya xiqqoodhaan guddisa illee nanaan guddatu baay'eessa warra marata kaawwatan warra qur'aana sirritti beekan islaamummaa gananii mana kootti mana waajitti kan yosi Muhammadin arrabsaa turan biddeenuma gurshaa takka kenneef warri biddeena gurshaa takka hodhu kana nyaata dhiisi jennaanin achi deebi'aniitu ilmi waggaa sadii bar ramadaana dhiisanii anaa wajjin mana kootti galanii warra nyaataa turanii bar mana kootti bar baay'ee wayi mana kootti edaan ijoollee qofa miti sheekiinis akkana ganaa oola rabbiin Allahu jara amman birriin qabu malee utuu waaqayyo birriin haa kenne awwali birrii kenne barin deeba awwal mataan isaatu amma birrii waan qabu maalan ijoollee si miidiyaa irraa Allahu ganaa oltiin si haa jira sheekiinis hin gada dhaaba pastor dhugaa waa indeetti ka ijoolleen awwalee kuwaati bardeen gada dhufte ijoolleen baay'ee kanneen akka eenyu aariyoo dhaqqaboo jedhamu tokko warra miidiyaa irratti arrabsaa turan tokko warra bar mana kootti bar biddeena mana kootti nyaatan ijoolleen uffata ijoollee kootti uffatanidha sooma keessa fayyada sooma keessa caccabsanii nyaatanii baay'ee kun ustaazi kan jedhu sani argine intinii kiyya kan ustaaz jedhu sani dhaqaati keessa daa poosti godheera sheekii dheeraa sana laala mana koo ture bar ustaaz al-burhaan irratti laala sheekii sana maaliif gana maree pastor nama 34 Allah agansiisen isiniin jedhani warra amane pheenxee ta'e son taane manuma ko gastii kana ragaluu edhanii dhufanii warra ganan iccitiin saa maaluma jettani bakka iccitiin saa inni dhuma maaliif ganaa ola ummanni kun pheenxeen akkasiin god ortodoksiin hin god waaqeffataan dhaqee garee shahadaa dhaqee Allahu ganaan oolu pastor maal iccitiin saa garuu maal naan galle anaa tasum ani iccitiin isaa wanti hundee hin qabne wanti qumaarii irratti dhaabbate hundaa'e yookaan nyaata yookaan nyaatamta yookaan nyaata yookaan nyaatamta gaafa nyaata ni nyaata gaafa nyaatame ni nyaatama so islaamummaa jechuun qumaarii waan taateef biifama wajjin nyaatuudha nyaatamudha gaafa sii tolte nyaata gaafa sii hamte ammoo nyaatamta idduma kana qabataa jiraata kun jecha hayyooti dhugaa ibsitaniitu sirriitti galatoomaa pastor Muhammad